xiyyeeffannoon hojii qonnaa beekumsaaf teekinooloojiin deeggaramuun inisheetiiviiwwaniin dabalamanii hojjetamaa jiruun fayyadamummaan uummataa milkaa'aa jira. Inisheetiivota kanneen keessaa inisheetiiviin misooma bunaa isa ijoodha. Gabaasni raawwii hojii qulqullina bunaa bara 2017 fi karoorri bara 2018 bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa argamanitti magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffameera. Saganticha irratti hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa Obbo Geetuu Gammachuu naannichatti inisheetiiviin oomisha bunaa labsii naqamtee bara 2011 labsamee as jijjiiramni bu'uuraa bunaa irratti argamaa jiraachuu himaniiru. Naqamte irratti bara 2011 diklaareeshinii naqamtee jedhamee gaafa jalqabamu oomishtummaan buna keenya oomishti keenya bunni gabaa jiddu galeessatti dhiyaatu baay'ee rakkoo keessa kan turee fi hanqina guddaa kan qabu akka ta'e isarraa kaa'amee inisheetiiviin kun akka bocamuu fi inisheetiivichi jijjiirama fiduu akka inni danda'u kallattii kennamee fi diklaareeshinii naqamte irratti gaggeeffameen jijjiiramoonni buna irratti dhufuu jalqabanii jiran. Keessumaa bara 2011 dhaabbiin biqiltuu fudhannee too gaafa laal guddinni dhaabbii biqiltuu keenyaa bara baraan dabalaa averejidhaan fudhannee gaafa laallu harki 23 dabaluu danda'ee jira. Kun dhaabbii biqiltuu qofa fudhannee too gaafa laallu. Karaa biraatiin biqiltuuwwan waggaa waggaadhaan nuti dhaabnu fudhannee gaafa laallu waggaa waggaadhaan dabalee bara kana biqiltuu biliyoona 2.8 irraan ga'uun danda'amee jira. Lafa bunni irratti misoomu bara 2011 kan dura tures haaraas dabalatee lafti hektaarri miliyoona 2.15 irratti qofa kan ture yeroo ammaatitti lafa hektaara miliyoona 3.23 ga'uun danda'amee jira. Kana keessatti lafti haaraan bara baraan dabalaa dhufee jira. Bara 2011 sadarkaa naannoo Oromiyaatti oomishni kuntaala miliyoona 4.4 argamee ture. Bara kana oomishni kuntaala miliyoona 15.5 ol argamuu ibsaniiru. Oomisha bunaa keenyas fudhannee gaafa laallu oomishni bunaa bara 2011 kuntaala miliyoona 4.48 qofa kan ture yeroo ammaatitti kuntaala miliyoona 15.6 ga'uun danda'amee jira. Oomisha bunaa keessumaa guddisuu keessatti oomishtummaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kenninee hojjechuun akka nurra jiraatu kallattii nuuf kennamee qabannee hojjechaa turreen oomishtummaan bunaa bara 2011 keessatti hektaara irraa kuntaala 4 qofa kan ture yeroo ammaa kuntaala 9 ga'uun danda'amee jira. Sadarkaa biyyaalessaatti buna gara alaa ergame keessaa dhibbantaan 77.5 kan naannoo Oromiyaa akka ta'e obbo Geetuun himaniiru. Ekspoortiin buna keenyas fudhannee too gaafa laallu bara baraan dabaluu kan danda'ee fi keessumaa qulqullina irratti hojii hojjetamaa tureen bara darbe kallattii naqamte irratti kabajamoo pirezidaantii keenyaan kennamee caasan keenya sadarkaan jirru hundi keenya fudhannee irratti hojjechaa tureen jijjiirama guddaa fiduu dandeenyee jira. Kanarraa ka'ee ekspoortii bara kana akka mootummaa biyyoolessaatti gaggeeffamaa ture keessaa harki 77.5 kan ta'u naannoo keenya irraa akka ta'e ragaan abbaa taayitaa bunaa fi shaayii irraa argamu nutti agarsiisee jira jechuudha. Dooktar Addunyaa Dabalaa Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa bunaa fi shaayii federaalaa akka biyyaatti buna alergiif oolchuun dabalaa jiraachuu dubbataniiru. Barri kun bara ittiin qindoominaan kallattii hooggantoonni keenya nuu kaan ittiin qindoominaan irratti hojjenne fiixaan baratti baanedha. Toonii 400,000 naannoo 70,000 ekspoortii gochuudhaaf guyyaatti gara toonii 2,000 ekspoortii gochuun barbaachisaadha. Toonii 2,000 jechuun kuntaalatti yeroo jirru guyyaatti kuntaala 20,000 biyya alaatti ergina. Kuntaalli 20,000 kun guyyaatti yeroo ergamu baatii tokko keessatti hanga toonii 40,000 hanga toonii 50,000 walumaa galatti gara kuntaala 400,000 hanga kuntaala 500,000 ji'atti gaggeessaa turreera jechuudha. Walumaa galatti kana yeroo gaggeessinu guyyaatti sadarkaa gararraatiin magajjallaatti to'annaaf wal gargaarsaatiin gaggeeffamaa kan ture waan ta'eef fiixaan bahinsi kun dhufeera jechuudha. Waa'een sona bunaa dabalus itti yaadamuu itti qophaa'uu danda'utu nurra jiraata. Amma biyyoonni baay'een biqiltuu bunaa tokko tun qabaatiin gabaa idil addunyaa keessatti tarree biyyoota buna rii-ekspoorti gochuudhaan diinagdee isaanii utuban ta'aniit argamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma Switzerland buna chiginyii tokko hin qabdu.
Garummoo waggaa waggaatti ekspoortii bunaarraa kan re-ekspoortii goote kan isheen argattu doolaara nuyi amma kaafnetti gammadaa jiru kana dachaa 2 ol. Doolaara biiliyoona 4.7 ol waggaatti galchiti. Biyyi Jarmanii akkas, biyyi Xaaliyaan akkas, Kooriyaan kibbaa akkas. Kanaaf waan qe'ee keenyatti oomishnu kana dheedhiima isaa qofa biyya alaatti erginee galii maddisiisnuun alatti sirriitti itti qophoofnee daballisoon isaas baay'ee waan ulfaataa miti. Akaanii daakanii akkaataa gabaan barbaadutti dhiyeessuudha waan ta'eef sanarratti illee xiyyeeffatanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa jalqabbiin oomisha bunaa naannichaa abdii kan namaaf kennu ta'uu himanii qulqullina addunyaan barbaadu dhiyeessuu danda'uu qabnaa jedhan. Akka waliigalaatti hojiin bunarratti qonnaan bulaan keenya caasaan keenya sadarkaadhaan amma federaalaatti jiru jalqabe akka jalqabbiitti jijjiirama fiduun akka danda'amu waan abdii namatti mul'isu raawwatamee yoo jabaannee hojjenne karaa saayinsawaa ta'een hojii bunaa kana yoo hojjenne jijjiiramni barbaadamu dhufuu akka danda'amu fiduun akka danda'amu kanarraas qonnaan bulaan keenya uummanni bal'aan biyyi fayyadamuu akka danda'u waan calaqqee ta'e mul'atee jira. Xarraa naannoon Oromiyaa misooma bunaaf qabdu olaanaadha. Kanaaf hooggansi xiyyeeffannoo misooma bunaaf kennuun hojjechuu akka qabu dhaamaniiru. Carraa qabnuu fi humna naannoon keenya qabu faana wal bira qabnee yeroo ilaallu immoo karaa fagoorra jira jechaadha. Karaa baay'ee fagoorra jirra. Garummaa akka jijjiiruu hin danda'amu qabatamaatti dhimma kanarratti hooggansi xiyyeeffannoo yoo kenne bu'aa fiduu akka danda'u laaluu hin danda'amu. Seektara qonnaa keessatti akka waliigalaatti hojii hojjetamuuf kan hojiin bunaa kun fakkeenya gaariidha. Oomishnu baay'ina qabaatee qulqullina qabaatee ariitiidhaan hojjetamee addunyaa faana yoo hin dorgomne gatii tokko iyyuu hin qabu. Wanta addunyaa faana hin dorgomne oomishti gabaa addunyaa irratti gatii qabne oomisha ta'e itti fufuu hin danda'u. Oomisha gatii addunyaa irratti gatii hin qabne jechuun dirqama ekspoort ta'uu jechuu miti. Oomishni nuyi as biyya keessattis fayyadamnoo ta'e gabaa addunyaa faana gatii walgitu baasiin itti oomishnuu fi gatiin gabaatti ittiin dhiyeessinu gabaa addunyaa faana kan deemu ta'uu danda'u tura jiraata. Gabaa addunyaatti gadi yoo ta'e oomishti iddoo biraatti hojjetamu oomishamu asii dhufee dhiibee baasuu isaan ol jechaadha. Naannoonii fi biyyi keenya qabu faana wal bira qabnee galma bira ga'uu qabnu isaan irratti xiyyeeffachuu danda'u tura jiraata. Hirmaattonnis gama isaaniitiin kanaan dura jijjiirumsaan duratti toonii 19,000 hin caalle bara 2017 keessatti toonii 79 gabaa gidduleessaati gogaadhaa fi buna qishiraa fi buna miiccamaa dhiyeessuu dandeenyeera. Kana malee qonnaan bulaan keenya qonnaan bulaan 325 ol gabaa alaatiif dhiyeessuu danda'aniiru. Qonnaan bulaa jiruuf jireenya parsantii 80 qonnaan bulaa qabannee jedhee mootummaan jijjiirumsaa kun qabatee jiru keessa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti pirezidaantiin keenya yoo jijjiir qonnaan bulaa xiyyeeffannoo sana qabachuudhaan qonnaan bulaan keenya biyya alaatti ergachuu jalqabe. Kun waan jijjiirumsa. Kallattii mootummaa naannoo Oromiyaa keenya faana godhannee guddoo hawaasa walii hojjenneerra buna gabaa gidduugaleessaa toonii 55 karoorfannee 75 gabaa gidduugaleessaatiif dhiyeessinee jirra. Akka waliigalatti oomishi keenya baay'ee gaarii ture duralleeni garuu sadarkaa oomishaatitti qulqullina eegsisuu irratti rakkoo ture. Haa ta'u bara kan hojii marii hawaasa waliin goone qonnaan bulaa keenya daldaltoota waliin gooneen qulqullina bunaa keenya sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irratti akka argamu taasisneerra baay'ee haalitti fooyyee agarsiisnee fi ilkoonnee jira. Hudhaawwan ammallee akka jimmaatti nu sirreessuun nurra jiraata jedhamee nus qabannee qorannee dhufnee fi asirrattis kee tokkoffaan qulqullina. Bunni afaan qaba, bunni ija qaba hin dubbata. Iddoon taanetti yoo bunni dhaabbiirraa kaasee funaanurraa kaasee keeshaa yookiin jooniyaatti funaanurraa kaasee sireetti goskinu kaasee warshaarraa kaasee konkolaataa isa baaturraa kaasee yoo iddoo qulqulluun kaane bunni na balleessitaniittu jedhee dubbata. Kanaaf bunni asirratti ammas qulqullinatti rakkoo qabaachuu keenya akka godina Jimmaatti kana bara 2018 sirreessuun akka nu jiraatu. Caalmatti oomishalleen qulqullinallee akka hojjan hojii bal'inaa hojjechaa jirra. Kanaaf waliigalatti oomisha isaatu toonii bara 123 haaliin itti oomishne jira. Ammallee konsepshiniif kabayaa alatti dhiyeessuu caalaarra keessatti fayyadamuun kun aadaa ta'e waan feeruuf isarraa hojjennee kana caalaa hojjechuudhaaf qonnaan bulaa buni qophii isaarraa kaasee oomisha gabayaatitti qulqullina yoo irra hojjenne bu'aa gaarii akka fiduu fi qonnaan bulaallee hubannoo fi kaka'umsa baay'ee horateera. Kanarra hojjechuudhaaf caalmatti qophii ta'uu keenya ibsuu barbaada.